Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota ba'atii Piriis. Shamma harka fuunee bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a barnoota gaarii tokko isinii qabadheen jira. Barnooti keenya har'aa kun maaliin jettanii yaaduun keessa waan hin oolle. Egaa barnooti keenya har'aa akkaataa bilbila fageenya irra taanee feete biyya keessa ta'u feete biyyoota arabaa keessa feete awurooppaa irra jiraannu akkaataa bilbila namaa to'achuu dandeenyu bilbila namaa xallafuu dandeenyu jechuudha. Karaa koodiitiin jechuudha, karaa salphaa ta'een osoo nama saniin wal quban qabaatin jechuudha. Haala salphaa ta'een akkaataa bilbilli namaa sinirra bilbila namaa xallaftanii sun yeroo namni isaanii bilbilu karaa salphaa ta'een sinirra dhufu jechuudha. Egaa duraan dursee waa sinittiin baay'isuu gara barnoota keenyaa sin ceesisa. Egaa mana bilbilaa keessa isheenna, mana foonoo keessa jechuudha. Mana bilbilaa keessa isheenna. Akkuma isiniin jedha kana mana bilbilaa ishii kana keessa isheenna jechuudha. Ishii kana gubbaa al tokko okkee goona. Okkee egaa jenneen booda hin barreessan. Akkaataa bilbilli keenyas immoo xallafamee jiraatu xallafamuu dhabe akkasuma jechuudha. Akkasumatti ilaallaa walumaanii. Egaa bilbilli keenya xallafamne isa jedhu haala salphaa ta'een najma duwwaa 4 masalal goonaa jechuudha. Masalal goonaa kinoo kana jechuudha. Kana barreessitanii ishee kana jechuudha. Ishee kana najma duwwaa 4 murabbaa jechuudha. Kana egaa gooneen booda al tokko mallattoo bilbilaa keenya gubbaa dheenaa akkas ilaalla. Xallafamaa moo xallafamaa miti isa jedhu jechuudha. Egaa waan naan baasneeni najmaa goone duwwaa 4 murabbaa irra deemanaa jechuudha. Egaa akkasuma call forwarding conditionally service with turned on jedha. Egaa inni kun maal jedha? Akkuma beekamu bilbilli keenya kun xallafamaadha. On jedha, banaa jira. Karaa salphaatiin ilaaluu dandeessanii service with turned on call forwarding conditionally service with turned on jedhu kana as gubbaa mallattoo ishii tana jechuudha. Ishii tana nadide duwwaa 4 akkas egaa goone. Egaa amma sanitti mul'ata jedhee yaada. Ishii tana gubbaadha inni. Egaa san gubbaadha inni bilbilli koo kun amma xallafamaadha. Karaa salphaatiin akkamittiin irraa diiguu danda'a isa jedhu murabbaa duwwaa 4 murabbaan godha. Kana jechuudha. Akkasittiin itti barreessa. Akkasittiin itti barreessa haala kanaan. Egaa itti barreesseen booda mallattoo bilbilaa keenya gubbaa al tokko cuqaasu. Amma maal jedha? Call forwarding conditionally service has been turned jechuudha. Oofadha. Duraan ni jala xallafamee banaa ture. Kinoo amma oofisa jedhu kan argu jirtanii akka sanatti jechuudha. Cufeen jira jechuudha. Agartee nama sun hordofu ture. Akka sanatti cufeera ofirraa. Kan biraa haala bilbila namaatiin xallafuu dandeenyu yookaan immoo bilbila namaa ittiin butuu dandeenyu najma duwwaa 4 najma lakkoofsa nama sanii jechuudha. Yookaan fakkeenyaaf duwwaa 5 9 7 fakkeenya isin agarsiisa. 8 7 51 17
kudha saddeet kudha saddeet okay 94 godhe jechuudha karaa salphaatiin. Kanaan booda murabbaan jedha. Bilbila nama kana haala salphaadhaan butuu jechuudha. Bilbila nama kana karaa salphaadhaan butuu akkuma isiniin jedhee jechuudha. Yookiin ammoo bilbila kana karaa salphaan butuu jechuudha. Najmaa duwwaa duwwaa afur najmaa duwwaa shan 97 51 18 94 godheen jira jechuudha. Egaa akkana godhe al tokko mallattoo bilbilaa tana al tokko cuqaasu. Mallattoo bilbilaa tana jechuudha. Al tokko cuqaasne ishee asii gadi jechuudha. Egaa al tokko egaa cuqaasneen booda maal akka nuuf ilaalle jechuudha. Okay. Call forwarding conditionally registration with successful jedhe jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana egaa bilbila kana karuma salphaadhaan haala gaadhaan xallafeen jira jechuudha. Buteen jira jechuudha. Akkasanitti bilbila namaa fageenya irra taanee haala kanaan to'achuu dandeenya saniin jechuudha. Jarra keenya barnoonni keenya har'aa kana fakkaatu ture yaani isinis waan san dhibee jiraate koomentii jala gaafachuu dandeessanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Baatii pirsa akkasumas subscribe gochuun dagatina. Barnoota keenya guyyaa guyyaadhaan akka nu hordoftan abdii sanirraa qabna. Nagaatti nu tura.